Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessa irraa jalqabee baha Oromiyaa Dirree Dhawaa fi magaalaa Harar daawwachaa kan jiru yoo ta'u, gama biraatiin ammoo miseensonni poolisii magaalaa Dirree Dhawaa 70 ol nyaata summii qabu nyaachifamuudhaan miidhaan irra ga'uun dhaga'ame. Paartiin lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaa jedhamu Izeemaan yaa'ii waliigalaa hatattamaa guyyaa kaleessaa ta'een hoogganaa duraanii Piroofeesar Biraanuu Naggaa aangorraa buusuudhaan hoogganaa haarawaa filachuun dhaga'ame. Bal'ina oduu egeree miidiyaatti dhiyeessina. Biyyoonni miseensota G7 jedhaman yookaan biyyoota garee saffisaan guddatanii jedhaman sababa waraana Iraanii hanqinni boba'aa mudachuudhaan gatiin akkaan dabaluun rakkoo dinagdee biraatiif akka saaxilaman yaaddoo qabaachuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Guyyaan har'aa bitootessa 9 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne akka footoo oduu egeree miidiyaati amma bal'ina oduutti aansinu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi qondaaltonni mootummaa federaalaa olaanoon misooma magaalaa baha Oromiyaa daawwachuun imala taasisaniin hojiilee misooma magaalaa Dirree Dhawaa fi magaalaa Harar daawwataniiti jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa isaa magaalaa Dirree Dhawaa tanaan misooma koriidarii magaalaa Dirree Dhawaa baay'ee dinqisiifachuu himuudhaan Dirree Dhawaatti bara dabre galmoonni keenya hagam akka milkaan laaluudhaaf dhufne jechuun dubbate. Magaalaa Dirree Dhawaa baatii muraasa keessatti gama misooma koriidariitiin kan jijjiiramte hoggaa ta'u jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu kun daawwannaa isaanii tanaan bakka bashannanaa hojii ispoortiitiin biskileetii itti oofamuu fi kanneen birootis daawwatanii jiraachuun mul'ate. Hojii misooma koriidarii magaalattiitiin daandii kiiloomeetira 187 ijaaramuu ibsuudhaan hojiilee misooma koriidarii magaalaa Dirree Dhawaa haala ajaa'ibsaatiin ijaaramuu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ragaa baheeti jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed garaagarummaa baatii jaha keessatti daawwannaa gama baha Oromiyaatti taasiseen yeroo sadii magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa Harar kan daawwate hoggaa ta'u, daawwannaa ammaa tanaan sochiilee carraa hojii uumuuf dandeessan caalmaatti akka hojjetamaniif kallattii kaa'ullee ibsameet jira. Dirree Dhawaan carraa misooma bal'aa kan qabdu hoggaa ta'u, keessumattuu gama kallattii haala qilleensa isiitiin oomishaaleen qonnaa akka burtukaanaa, habab, timiraa fi paapayyaa fi kanneen biroo caalmaatti oomishamuu akka danda'amullee ministeerri muummee himuudhaan yeroo ammaa tana magaalaa Dirree Dhawaa keessaa warshaaleen 400 ol kan jiran hoggaa ta'u, oomishaaleen ala ergii galii magaalaa guddisuu qofa otoo hin taane naannoo magaalaa Dirree Dhawaallee misoomsuun barbaachisaa ta'uu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaamsa dhaame. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed magaalaa Dirree Dhawaatti aansee misooma magaalaa Harar keessumattuu magaalaa Harar ganda mooteela jedhamu ganda soofii jedhamu daawwateeti. Gama biraatiin ammoo sanbata dabree kana gaafa bitootessa 7 bara 2026 miseensonni poolisii magaalaa Dirree Dhawaa 70 ol tahan nyaata summii qabu nyaachifamuudhaan miidhaan cimaan irra gahuun himame. Poolisiin magaalaa Dirree Dhawaa summii nyaatan kunneen iddoo kaambii koomishinii poolisii magaalaa Dirree Dhawaa, kaambii Kootonii fi kaambii magaalaa Malkaa Jadduu keessatti eegumsaaf kan turan hoggaa ta'u, akka odeeffannoon maatii miseensota poolisii summii nyaatan irraa mirkanootetti summii kana kan nyaachifaman wayita soomana furaa yookaan aftiraa hoggaa ta'u, nyaanni kun kan dhiyaate hojjettoota koomishinii poolisii magaalaa Dirree Dhawaa irraa ta'uun himame. Miseensonni poolisii summii nyaachifaman kunneen miidhaa fayyaa cimaan irra gahuudhaan yeroo ammaa tana hospitaala akka Dilcoorraa fi Saaphiyaanitti yaalarra jiraachuun himame. Poolisoota summii nyaatan kanaan hanga ammaatti namni du'e kan hin jirre hoggaa ta'u, gama poolisii magaalaa Dirree Dhawaatiin summii nyaachifamuu miseensota isaa kana ilaalchisee hanga ammaatti ibsi baafame kan hin jirre ta'uu isaati. Paartiin Izeemaadhaa waggoota dheeraaf ministeera barnoota ammaa Piroofeesar Biraanuu Naggaatiin hoogganamaa ture. Guyyaa kaleessaa hora hatattamaa taa'een hoogganaa olaanaa paartii tanaa kan ture Piroofeesar Biraanuu Naggaa aangorraa buusuudhaan hoogganaa haarawaa obbo Iyyoon Masfiin filachuun paartichi ibsa baaseen beeksise. Iyyoon Masfiin qaadhimamaa hoogganaa paartii Izeemaa kanneen birootiin wal bira qabamee gaafa ilaalamu nama jamaa paartii tanaa gara fuulduraatti hojimaata isaanii fooyyessa ja'amee yaadamuu fi miseensota paartii Izeemaatiin itti amanamee filatame ta'uu ibsane. Akka dambiittiin bulmaata paartichaatti hooggantoonni filataman marsaa aangoo tokkoof kan tajaajilan hoggaa ta'u, kunis waggaa 5 ta'uun ibsameeti jira. Yaa'ii kanaan alatti illee sanada kakuu aadii ja'amuun kan duulli filannoo biyyaalessaa bara 2026 kanaaf qophaa'e akkasumallee imaamata paartichaa fooyyee fi sagalee guutuun raggaasifamee jiraachuun ibsame. Sanadoonni kunneen boqonnaa 10tti kan hoggaa ta'u, imaamata duraanii turan 42 fi imaamata haarawaa 8 dabalatee walumaa galatti filannoowwan imaamata 50 keessaa qaban sanadoonni kanaaf mirkanaa'uun ibsame. Paartiin Izeemaa walgahii rifachiisaa taa'een gamaa taasise keessatti durataa duraanii Piroofeesar Biraanuu Naggaa paarticha laaffisaa dhufuun harka bitaatiin qabuun isaa hojimaata paartii Izeemaa kan laaffise ta'uu hubachuudhaan nama gara fuulduraatti waggaa 5 dhufu kanaaf itti gaafatamummaa paartii qixa sirriitiin baachuu danda'u itti amanan obbo Iyyoon Masfiin sagalee guutuun filachuun mirkanaa'e. Paartichi Piroofeesar Biraanuu Naggaa hooggansa dhaabichaa keessaa kabajaan gaggeessuu isaa ibsuudhaan ce'umsa hooggansaa akkasii aadaa dimokiraasii paartiilee siyaasaa Itoophiyaa keessatti dagaagsuuf fakkeenya guddaa ta'uu ibsaniiti jiran. Piroofeesar Biraanuu Naggaa paartichi erga hundeeffamee kaasee tajaajila kennaa turaniif galatoonfachuudhaan
Amma booda Profeesar Biraanuu Naggaa aangoo mootummaa federaalaa malee kan paarticha keessa kan paartii fi hundeessa keessaa baafamuun ibsame. Paartiin Izeemaa kana duras caamsaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti paartilee siyaasaa mormitoota torba walitti makamuudhaan kan hundaan hoggaatu. Paartilee kanneen keessa paartiin akka Sabboonummaa Gimboot Sabaatti, Paartii Biluu, Paartii Tokkummaa Dimokiraasii fi Haqaaf akkasumallee Paartii Dimokiraasummaa Itoophiyaa, Paartii Dimokiraatota Guutuu Itoophiyaa, Sochii Uummata Gambeellaa, Paartii Dhaloota Haaraatii fi Paartii Mul'ata Habashaa ja'amu paartilee kannaan walitti makamuudhaan paartii Izeemaan kan uuman ta'uun ni yaadatama. Filannoo waliigalaa bara 2013 irratti illee Izeemaan waajjira isaa aanaalee 500 keessatti dorgomanii qaadhimamaa 406 kan dhiyeesse hoggaa ta'u teessoo muraasa qofa argachuun ibsameeti jira. Paartiin tun yeroo sanitti garuu adeemsi filannoo seeraan ala jechuudhaan kan morme hoggaa ta'u haa ta'uti malee ammoo Izeemaan mana marii bakka bu'oota uummataa keessaa teessoo 4 argachuun akkasumallee miseensota isaa mootummaa federaalaa fi naannolee adda addaa keessatti hojii mootummaa irratti tajaajila akka jiran ibsameeti jira. Erga waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti jalqaban itti fufeen booda haleellaa isirratti raawwatamte kafalachuuf Iraan illeen biyyoota baay'ee gala misaa'ilaan daaraa erga gooteen booda hanqinni boba'aa biyyoota hedduu mudachuun dhaga'ame. Akka gabaasaaleen Al Jazeeraa, Reuters fi Ro'aa News baasan ibsutti Iraan haleellaa buufataalee Ameerikaan baay'ee galaatti qabduun alatti illee buufataalee boba'aa jiddu galaa hedduu haleeluun buufataalee gariin akka cufaman dirqisiifamuun dhaga'ame. Akka fakkeenyaatti Iraan baay'ee galaatti haleellaa raawwattiin buufata boba'aa biyyoota akka Qaaxar, Yuunaayitid Arab Emireetiif Suudii irratti kan xiyyeeffate hoggaa ta'u Suudi Arabiyaan ammoo buufataalee biyyattii guddaan yeroof akka cufamu murteessuun dhaga'ame. Haaluma kanaan gareen biyyoota torbaa ja'aman kun boba'aa ol kaawwatan keessaa muraasa gadhiisuun itti fayyadamuu irratti mari'achuuf akka walii galan walgahii ariifachiisaa yaamuun dhaga'ame. Hoggansi kuusaa boba'aa kanaa olaantummaan kan qindeessu ejensiin Inerjii Idil Addunyaa EIA ja'amu hoggaa ta'u miseensonni ejensichaa 32 yoo gatiin boba'aa kan dabale rakkoo mudateef ja'anii kuusaa boba'aa yeroof balaa mudate ol kaa'achuu akka qaban kan murteessan ta'uun ibsame. Ameerikaa dabalatee biyyoonni garee torbaa sadi kuusaa boba'aa waliin qaban baasanii fayyadamuuf akka walii galan gabaasni gaazexaa Ameerikaa Financial Times jedhamu gabaasetti jira. Akka gabaasa kanaatti kuusaan boba'aa jiru walumaa galatti barmeelii biiliyoona takka qabxii 2 akka ta'e ibsameeti jira. Aangawoonni Ameerikaa kuufama kana keessaa boba'aan barmeeliin miiliyoona 300 hanga miiliyoona 400 ta'u akka gadhiifamu yaada dhiyeessuun dhaga'ame. Gareen biyyoota torbaa qorariifachiisaa kana kayyaaman wayita sababa waraana Iraan gatii boba'aan akka malee dabaleen pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti dhiibbaan cimetti hoggaa ta'u erga bara 2022 kaasee gatiin boba'aa akkan dabaluun barmeelii tokko $110 seenee jiraachuun himame. Waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan kanaan biyyoota hedduutti balaan dinagdee kan dhalate hoggaa ta'u hulaan boba'aa addunyaa guddaa daddabarsuun kan beekamu buufanni Hormuz cufamuun isaa Ameerikaa fi yaaddoo guddaa ta'ee jiraachuun ibsame.